Wayyoo yaa carraa shamarran keenya. Ba'anii karaatti afuu Rabbiin nama haa baasu. Nagaan isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kooti Waaqayyoof haa galatu. Baga nagaa qabaattanii eegamtanii yeroo kana geessanii. Tole viidiyoo gubbaarratti suura isa jalqaba duraa isinitti argisiise sana gubbaarratti egaa wanti ittiin adda baafamu hin jiru. Garuu akkamittiin akka adda baafannu anaallee na dhibee jira. Obboleettiin kuni waan baay'ee nama gaddisiisu Saudi Arabiyaa keessaa otoo hojjechaa jirtu takka'uu aramna ajjeese takka'uu waan saayyuu namaan galle viidiyoo waraabanii obboleessa koo tokkotti ergan jechaadha. Duutuu ishee achi keessa jirti kunoo maaliif akka ta'e hin beeku. Innaa maaliif akka ta'e reeffa ishii kaasuu dhiisaniif immoo waan tokko na dhibee jira obboloota kiyyaa. Akkuma suura gubbaarratti argitanii lafti ishiin jirtu holqa wayii keessaa reeffi ishii jechaadha. Garuu immoo namni tokko achi keessaa kaasee hin jiru. Mucaan kun viidiyoo waraabee waarrateetu adaraa namni beektan jedhee poostii godhe jechaadha. Akkamittiin beeku akkanatti akkatti kanatti fuula ishii ilaaleen waan takkayyuu na wallaalchifatti jechaadha. Carqii dhumarraa mul'atu kana malee eenyummaa ishee hin beekamu jechaadha. Eenyu akka taate ijoolleen kun eenyullee beekuu hin danda'u jechaadha. Sababiin isaa akka ishiin ciiftu suura kaasanii ergan baay'ee eenyudha jechaadha. Viidiyoo isaas taanaan akkasumadha. Duutee turteetti fakkaata garuu yaa obboloota kiyya yeroo baay'ee viidiyoon hojjedhu keessatti bilbila walii keessan qabaadhaa. Gaafa rakkattan waliif taatu akkasuma immoo suura keessanillee bilbila keessan gubbaarratti poostii godhadhaa. Ijoolleen gaafa isin dhabamtanillee gooddanyaan keessa isin barbaachisuu ni dandeessi. Kanan jedhutu kana jechaadha yeroo baay'ee jechaadha. Amma kana akkamittiin akka beekan akkamitti akka ergan hin beekan. Armee ishii abbaan ishii firri ishii yookaan duute jedhanii too awwaallatanii biraa hin hafanii yookaan hin jirti jedhanii ni eeggatanii na carraa akkana Rabbiin nama baasu dhugaa Waaqayyo gedda onni nama cabsu. Ijoolleen keenya hin hojjetanna of jijjiirraa jireenya keenya jijjiirraa maatii keenya jijjiirraa jedhaneetu manaa ba'u. Garuu immoo carraa isaanii akkana ta'u. Yeroo ammaa kana keessatti Saudi Arabiyaa lukaan imalaa jiru. Obboloota kiyya armee tokko hin argitan yoo ta'e ijoollee lama itti kennitee warratti armee koo siin gargaara jetteetu bahararraa deemtee gara Saudi Arabiyaa dhiyoo kana jechaadha. Dhala ishii armee ishiitti kennattee akkasuma armee ishii sin dhukkubsattee obbolaa ishii gargaaruudhaaf gara baharaan gara Saudi Arabiyaa otoo deemaa jirtu bahara gubbaarratti rakkoon mudatee warrateetu miiciyyoo sun baara liqimsattee lubbuu ishii dabartee ni dhageessee jirti armee ishii jechaadha. Inna lafoo isaanii kan deeman Itoophiyaarraa lafoo deemanii warratanii Saudi Arabiyaa seenu. Baay'ee isaanii immoo karaa gubbaarratti dhumaatii achi ga'u jechaadha. Baharaan kan dhuman yommuu deeman deemsa guyyaa baay'ee isaan gaafata waan ta'eef lafa onaa keessa deemu hin ho'a qoonqodhaa bishaanii kanatu isaa fixee warrateetu du'aa isaanii bakkeetti gataatii deemu jechaadha. Eenyu ta'ee abaluu isaanii kan hin himne akkasumatti gatanii bira kan daraban jechaadha. Warri jiran lubbuudhaan jiran amma lubbuun isaanii keessaa baatutti hin imalu. Gaafa lubbuun isaanii keessaa baate achuma bakka ciisan sanitti afu jechaadha. Carraa ilmaan Oromoo carraa ijoollee keenya Itoophiyaawii shamaraa ta'ee dhiiras ta'ee dhugaa Rabbii waan baay'ee nama gaddisiisu. Waan baay'ee nama gaddisiisu jechaadha. Innaa micattii tan ammas akkaataan ittiin beekanii akkaataa ittiin armee ishee yookaan maatii ishii bira ga'uu ni danda'anii nama dhiba obboloota kooyi. Adda hin baafamu fuulli ishii kun adda hin baafamu eenyummaa ishii hin ibsamu eenyu taate ishii hin beekan. Araboonni gara jabeettidha wayin ofuma isaaniitii ajjeesanii akkasittiin gaddarbuu danda'u. Wayin yoo waan tokko ichi dhaqee to'an kaasullee ta'e nutoo nagarree ofiishiitiif kuftee asitti duute jechuu danda'u. Waan baay'ee jechuu danda'u jechaadha. Yoo isaan rakkoo isin irraan ga'uu barbaadan
yoo isaan sin miidhuu barbaadan ofuma keessanii ba'a. Obboleettiin kiyya tokko amma obboleetti ishii dubbisaan jira. Suudi Arabiyaa keessatti hin dararuu irra eebu gaaf kaanitti ofuma ishiiti gaafa ishii rukuchuudhaaf yookaan miidhuudhaaf itti kaatu keessatti kaattee baqattee jechaadha. Gaafa kaattee baqattee baatu poolisiin ishii qabe harka poolisii galtee amma mana hidhaa seentee jirti. Dhugaa rabbi isuma kanallee wayyachaadha. Aramni sin ajjeeste tokkositti gadi sin gaturraa baqattanii baatanii waarrattanii poolisiitti harka kennachuu irra gaariidha. Yoo hidhamtan ji'a 5 ji'a 6 waggaa yoo hidhamtanii lubbuun keessa yoo gale gaariidha. Obboloota kiyya dafqitanii dafqa keessan hin argattan lubbuu keessanitti naftan lubbuun keessan akkasitti baduurraa harka poolisiitti kennachuutu irra salabaadha. Akka gootechaadha. Maal goonare carraa keenya bar carraan ijoollee shamarran keenyaa dhugaa rabbi ana baay'ee na gaddisiisa jechaadha. Yeroo baay'ee viidiyoon arguu fi yeroo baay'ee ijoollee rakkatan yeroo keessan na taasaan imimmaan koo buusee wajjiniin bo'a. Garuu homaa gochuuf hin danda'u. Waan gochuuf hin danda'u keessaa tokko nan godhaa fi waan humni koo danda'e waan hin dandeenye yoo ta'eef immoo boo'een hirqifadhaa wajjiniin. Akkaataa ittiin mana sana keessaa ba'an akkaataa ittiin badan akkas godhaa jedheetu itti haasa'uurraan kana nafee ani waan hin godhuuf hin qabu ijoollee kanaaf jechaadha. Kanaaf waan akkasiitu jira isiniin jedha obboloota kiyya. Obboleettii kana akkuma keessan akkuma kiyyadha. Mee bakka ishee obbuusaa'e ana otoo ta'ee hojjedhaati of ilaala obboloota kiyya. Dhugaa rabbi jechaadha. Mana gaariin jira iddoo gaariin jira omtuu narra hin ga'u miti hireedha inni. Isa waaqayyo namaaf kennedha ganama rabbiin bakka kana jedhee sii kenne sii ta'e jechaadha. Ishii rakkattu ishii gadditu ishii boossu ishii dhiphattu ishii dararamtu immoo gaafa laalte keessi kee nagaa argatu jechaadha. Kanaafuu waan akkasiitu jira obboleettii kana akkamiin akka ta'eetu ijoollee baay'ee sheer godhanii akkamiin akka ta'eetu eenyummaa ishii beekan na dhiba. Maaloo bilbila walii keessanii qabaadhaa. Suura keessan poostii godhadhaa yaa obboloota kiyya. Gaafa rakkoo sinirra ga'e akkasitti hiriyoonni keessa sin qaqqabuu danda'u siniin jedhaa. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa rabbi obboleettii kana. Dhugaa ishee haa mul'isu. Egaa duute waan ta'eef du'aadhuma ishiillee reeffuma ishiillee maatii ishiitti waaqayyo haa gashu siniin jedhaa. Laayik sheer godhaa warroonni tokko jettanii mana dhuftan maamila koo ta'uu hin dagatinaa. Adaraa keessa daraa rabbi walii yaafadhaa wal baraa obboloota kiyyaa. Biyya ormaa keessatti sinumatu waliif obbolaadha. Sinumatu waliif haadhaaf abbaadha siniin jedha. Umtuu qooda sin beeku waaqayyo sinaa eeguur yeroo gaarii qabaadha.